Ashama harka fuunee hordoftootaa fi daawwattoota Gadaa News Network guyyaa har'aa akkuma tanaan dura baramee keessummaa addaa artist Amaiin Huseen qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Ani kan isin wajjin turu Kadiirsa Idi jedhama. Gamanumaan gama keessummaa keenyaatti isin dabarsaa. Baga nagaan dhuftan obbo Amaiin Huseen. Galatooma isinillee warri Gadaa News Network keessummaa kabajaa gootanii sagantaa keessan bareedaa kan irratti naaf feeruu keessaniif ulfinaaf kabaja jaalala Oromummaa isiniif qabu isin ibsuu barbaada ulfaadha. Ayyee hedduu isin galateeffannaa waamicha keenya kabajjitanii sagantaa keenya irratti nu affeeramuu keessaniif maqaa Gadaa News Networkitiin baay'ee isin galateeffannaa. Amma wanti isin gaafachuu barbaade eessa jirtu maalirra jirtu haalli isin keessa jirtan maal fakkaata akka rakkoo garagaraati biyya irraallee baqattanii biyya baatan quba qabna maalirra jirtamme? Dhugaa dubbachuudhaaf ani amma jireenya irra jiru jireenya baqattummaati uummanni Oromoo ni beekaa xiqqaafii gara waggaa jahaatiif uummata kiyyarraa isaa jaaladhuu fi biyya jaaladhu uummata jaaladhu irraa orga baqadhee deemee amma waggaa jahaa fi ji'oota lakkoofsee jira. Biyya Ormaa jira as giddugala Awurooppaa Beeljeem magaalaa Oostandee jedhamtu jiraadha. Jireenya biyya ambaa oddaa jalqabnee amma waggaa jaha guunnee jirra. Haala kana keessa jira. Akkuma beektu jireenya biyya baqaa keessatti uummata kan keetiif akka feetetti akka duraan dhangalaanii akka feenitti hojjennu sanitti haalli mijaa'aa ta'uu baatullee haaluma danda'ame hundaan uummata keenya fi waa hunda keessa Eenyutuma saba keenya wal argaatuma haaluma kanaan jireenya baqaa kana dhiibaa jirra jechuudha. Namni jireenya baqaa fi biyya ormaa keessa jiraatu aartii irraa hin fagaataa tanaan dura sirboota qabsoo garagaraa hojjettee uummata keenyatti hamilee horuudhaan gizee biyya keessa jirtu waa baay'ee waan guddaa qooda guddaa ba'aa turtaniirtu haga biyya ambaa deemtanillee haqa qabna jettanii bara 2020 kana keessa sirba haarawaan as baataniirtanii. Hatti nu qabnu sun mee maalidha sirba keessan san irraa xiqqoo yaada wayii osoo nu kennitanii barbaade. Yaa gaafa biyya koo keessa jiru saba kiyya keessa jira aadaa bal'oo keessa jira amantii fi duudhaa safuu Oromummaa eege keessa gaafa jirtu artistiin tokko gaafa biyya keessa saba ofii keessa jiru waa hedduu hojjechuu danda'a eega jiruu biyya ambaatiif mudate mootuu wanni duraanii sun hundi akka duraan itti barbaadetti ta'uu fi dhowwuu dandeettii haalli siistamni biyya ambaa kun wal hidhaadhaa xaxaadhaa waan sansanii wal qabatee dhugaadhaa uummata kiyyarraa gidduutti fagaachatuma ture. Amma mootuu uummata kiyya akkatti ajjeefamaa reebamaa tumamaa haqa isaa haqa inni qabu dhugaa inni qabu jalaa dhokate kana fi dhugaa immoo Oromummaa sabni Oromoo bal'aan beeku mootuu addunyaan guutuun beeku Oromiyaan ta'u Oromooti Finfinneen ta'u Oromooti hayti dhugaa qabnaa biyya tanaaf duunee jijjiirama amma dhufe jedhama kanaayyuu jijjiirama kanaaf ofii kenna of kennee ilmaan keenya itti gabbarree xiqqaa keenya itti gabbarree guddaa keenya itti gabbarree jijjiirama amma finne kana warri hattoota hanna baratan kan durillee haqa Oromoo jallisuu baratan dhugaa teenya tana nu jala jallisanii dhugaan tun mayxeennaan har'allee haqa qabnaa haqa qabnuuf immootu haqa tanaaf immoo qeerroo qabnaa hayyuu qabnaa goota qabnaa beekaa qabnaa qarree qabnaa waan qabnu kana hunda itti gadhangalaafnee dhugaa teenya ni deeffannaa kanarraa ka'eetin dhugaa saba kiyyaa ibsuudhaaf haqa qabdaa dhugaa kan kee waan qabdu hundaan gadi baatee falmattee hojjette bilisummaan hawwitee bilisummaan guutiftuun sirraa hin haftu ka'idii falmadhu ka jedhu irraa tokkummaan keessattuu waa hunda irrattuu tokkummaan sibiila Oromoodhaaf tokkummaan faaya Oromoodhaaf tokkummaan humna Oromoodhaaf tokkummaan jiraatteennan waa hundi dhufuu danda'a haqa qabdu kana irratti tokkummaa kan kee jabeeffadhu qabsoo kan kee finis ka jiru irratti sirba yeroo isaa eeggate yeroodhaan wal qabate haqa qabna jennee hojjechuu dandeenya akkas. Ayyee hedduu galatooma. Haala Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu yeroo ammaa kanatti akkuma beekamu rakkoo hammaataa uummanni Oromoo keessa jira. Keessattuu erga artisti Haacaaluu Hundeessaa haala hammaataa ta'eef bifa suukanneessaa ta'een ajjeefamee booda fi akkasumas qabsaa'otaa fi hooggantoota sabaa hedduu nurraa mana hidhaatti erga guuranii booda uummata Oromoo akkuma
arganitti bakkuma arganitti mootummaan naftanyaadhaan hoogganamu ummata keenya fixuu fi dararutti jira. Rakkoo kana keessaa uummanni Oromoo bifa kamiin bahuu danda'a? Akka artistii tokkootti mee bifa kamiin bahuu danda'a jettanii yaaddan isin? Yaa dhugaadha. Mootummaan kun mootummaa nama nyaataa, mootummaa hamaa, mootummaa atseedhanii, mootummaa mootuu dhiiga Oromoo dhuguu barate. Sirna duraanii, sirna nama nyaataa, sirna naftanyaa san deebisee arralee kan nurratti leellisu, sirna san mootuu akka gantoota akka goobana daacee kan nurratti jaju arralee mootuu goobantoota santu biyya tana ijaaree jedheetiin goobana biraa mootuu ka akka Atsiyaabii fi ka akka Shemallis namoota biraa namoota hedduu gantoota Oromoodhaa leellisee jara san sabboonaa fakkeessee yookaan mootuu sabboontota Itoophiyaa jedhaniitiin namoota gantoota akkasii ka Oromoo gananii haqa Oromoo dhugaa Oromoo jallisaniitiin jedhe jajeetiin namoota mootuu dhugaadhaaf saba kanaaf wareeganii saba kanaaf of kennan mootuu gantuu biyya sanii godheetiin arra qaroodhan keenya hoggantoota keenya ka akka Jawaar Baqqalaa fi Hamzaa Booranaa hidhamtoota Oromoo hedduu mana hidhaatitti guuree artistii keenya ka akka ijaatti jaalannu ka baay'ee kabajnu ka tokkummaa Oromootiif jecha halkanii guyyaa tattaaffachaa ture ka of kenneetiniin saba kanaaf jecha wareegamaa ture ka maasaraa mootummaa sanuu geerarsisaatiin diigetiniin jijjiirama kanaafuu dungoo ta'eetiin ibse artistii keenya Hacaaluu nu jalaa galaafate jijjiiramni kun nu jalaa galaafate har'a mootu sirna nama nyaataa duraanii san nurratti leellisaa jira. Oromoon salphina kana keessaa akka bahuu danda'u fi kan mootuu injifateetiin irra ooluu danda'u yoo tokkoomeetiin qabsaa'ee qoftidha. Gandaan amantiin kaani wal qooduu dhiisee hayyuu isaa kabajee beekaa isaa kabajee tarsimoo haarawaa hayyoonni kennallee tarsimoo haarawaa uummata keenya diriirsanii gadi fidanii yoo deemanii wal jala deemne qofti jijjiirama kana fiduu dandeenya malee yookaan mootummaa nama nyaataa kana ofirraa garagalchuu dandeenya malee waan biraatiin mootummaan kun garagaruu hin danda'u. Tokkummaan keenya yeroo maraa nuuf humna keenya nuuf faaya keenya nuuf irree keenya. Kanaaf yoo tokkummaadhaan deemne qofti biyya tanaaf nullee biyya tanaaf abdii ta'uu dandeenya biyya tana illee jijjiirama fiduu dandeenya Oromiyaa illee ta'u Oromoo ta'uu dandeenya abbaa biyyaa itti taanee mirga keenya illee kabachiifnee biyya sana irratti jiraachuu kan dandeenyu yoo tokkummaa qabaafne qoftidha. Furtuun waa hundaa furtuun bilisummaa Oromoodhaa Oromoo wal malee waan takka qabu. Walii keenya malee diinni waan biraatiin nurratti hin duru amantii keenya nurratti hin duru amiin akka dhuunfatitti amiin irratti hin duulan Oromummaa kiyyaan narratti duulan Oromummaa kiyyaan na hidhan Oromummaa kiyyaan na ajjeesan. So kana beekee Oromummaan waa hundaa caalaa nu ajjeessaa nu miidhaa Oromiyaaf jecha nu miidhaa nu ajjeessaa akka jiran beekee Oromoo tokkummaa isaa jabeesseenaan salphinaa fi gidiraa waan nurratti amma aggaamamaa jiru kana jalaa akka bahuu dandeenyu tokkummaa keennan bahuu dandeenyu. Tokkummaan furtuu waa hundaati. Hedduu galatoomaa yeroo baay'ee mootummaan nama nyaataan abbaa irree kun artistoota Oromoo fi uummata Oromoo qofa irratti xiyyeeffatee kacuu qarsu agarraa kaan ammoo inidhaa kaan hin ajjeesaa maaliif uummatoota biraa irraa addaan baasanii artistoota Oromoo qofa irratti bifa kanaan xiyyeeffatan si fakkaata? Dhugaadha qabsoo Oromoo tana keessatti wiirtuun guruu qabsoo Oromoodhaa aartii Oromooti. Waa hundaa yoo diisanii jedhan aartiin yoo waa hundaa fakkeenya jaarmaalee Oromoolee biyyarraa ari'anii jedhan aartistii qoftitu yeroo hundaa uummata kanaaf wannoo uumeetiin uummata kanaaf informaationa gahaa fi yeroo hundaa qabsoo Oromoo tana keessatti kakaasee qabsoo Oromoo tanaaf immoo saba kanallee kakaasee saba kanallee ijaaree deemanii jiru artistoota Oromooti. Yeroo hedduu meelaali Eebbisaa Laalii Usmaayyoo Muusaa Laalii Hacaaluu Daadhii Galaan artistoota birallee dabalatee yeroo hundaa artistoota hedduu biyya kee nun dabalatee artistoota birallee warra nu dura turan biyya sanirraa wanti irratti xiyyeeffatanii baqachiisaa turanillee artistiidha. Artistiin yeroo namni hunduu harka kennee taa'u weellisaan Oromoodhaa keessattuu weellistoonni Oromoodhaa waan danda'aniin
gungumanillee maan taane dhukkubbii saba sanii aadanillee maan taane dhukkubbii saba sanii madaama saba sanii quuqama saba sanii waan ibsatan keessa sirba aadallee yoo sirbine waan goonu hunda keessatti aartiidhaan bifa yeedalootiin bifa walalootiin waa hundaan ibsaa turre jechuudha. Wanti isaanillee artistoota Oromoo irratti xiyyeeffatanii ilaalan amma Jawaariin hidhuudhaaf Baqqalaa hidhuudhaaf dursanii agartuu Oromoo ajjeesan. Jabaa Oromoo ajjeesan. Jabaan Oromoo Haacaaluu ajjeesaniit achiin booda jaraan sababa godhaniitiin attentionii namaa yookiin qalbiin namaa akka du'a Haacaaluu sanarratti garagalu godhaniitiin aktivistoota kenna yookaan immoo hooggantoota kenna nurraa mana hidhaatitti guuranii jechuudha. Wanti alagannee nurratti xiyyeeffateef baay'ee aartii yoo hin jiraanne saba tokko ka ibsuu danda'u aartiidha. Saba tokko uummatuma kanaayyuu Oromoon waa hunda caalayyuu aartii ofii irratti artistoota ofii jabeessuu irratti aadaa fi seenaa ofii jabeessuu irratti ka xiyyeeffatuu qabullee kanaaf. Saba tokko ajjeesuu yoo barbaadde aadaa fi seenaa isaa artistoota isaa jalaa balleessuu qabda. Artistiin saba dura waa hundaa dammaqa. Saba dura waa hundaa arga. Fageessee arga. Dursee arga. Kuni uumamumaan Rabbiin kenneef. Kanaaf jecha uummata mootummaa nama nyaataa yeroo yerootti nurratti jijjiiramaa dhufu kana durseetiin ka saba itti dammaqsaa dhufe artistoota jiru waan artistoota taateef dursanii maal godhuu qabanii artistoota biyyaari'uu qaban artistoota ajjeesuu qaban kanaaf jecha jabaa Oromooti irratti artistoota Oromooti irratti xiyyeeffatanii artistii nyaataa jiran jechuudha. Gurtummaan dugunguruu qabsoo Oromollee aartiidha yoo ilaaltee jettee mee sabboonummaa eessarraa fiddee jedhiin saba kana dhaqii gaafadhu. Saba kana yoo gaafatte Umar Suleemaan Alii Birraa eenyu jedhee sii lakkaa'uu danda'a jechuudha. Weellistootuma keenya sii lakkaa'a malee maaliif hayyuu jala makamnee barnoota fi waan adda addaatiin makamneetiin weellisaa Oromootu aadaa waa'ee kaartaa Oromiyaa tana walaloo fi yeedaloodhaan uummata keenyaaf ibsaa ture. Kanaaf jecha xiyyeeffannaan isaanii kanaaf artistoota irratti ta'ee jechuudha. Artistoota wanti hidhaniif wanti artistoota yuutuubii isaanii irraa cufaniif wanti mootuu artistoota yuutuubii irraa sirboota isaanii gabbuusaniif waan biraatiif miti. Saba kanaaf qabsoo Oromootiif Oromolleen kanarratti wanti xiyyeeffachuu qabu kana saba kanaaf saba kana qareetiniin qabsoo jarri itti jiran kana itti uummata kakaasuu danda'u artistii waan taateef artistii irratti qabsoo guddaa bananii jechuudha. Kanaaf artistii keenya hidhanii jarrillee alagalleen kana beekanii uummanni keenya aadaa ofii seenaa ofii fi duudhaa waa hunda isaa karaa aartiitiin waa hedduu siyaasa ofiillee karaa aartiitiin oofataa waan tureef ammallee artistii ofii jabeeffatee tolchee guddifatuu qaba. Kanaaf alagalleen artistii irratti xiyyeeffatee waan alagaan artistii irratti wanti xiyyeeffateef kanaaf artistii ofii jabeeffatuun kanaaf barbaachisee jira. Hayyee galatooma keessattuu amma yeroo ammaa kanatti mootummaan nama nyaataan abbaa irree fulbaana 30 irratti kan inni seeraa fi heera irratti illee aangoo isaa xumuratee jiru garuu hagamma aangoo gadi lakkifnee aangoo akkuma irra jirrutti jedhaniitiin biyya bulchuu jiranii uummata fixuu jiranii. Kanaaf mee bifa kamiin uummanni Oromoo akkamiin wal ta'ee mootummaa kana ofirraa fonqolchuu danda'a? Bifa kamiin hidhamtoota isaanii qabsaa'ota isaanii mana hidhaatii baafachuudhaaf yoo bifa kamiin deemee gurmaa'ee qabsaa'eetiin jedhe walaba ta'uu dandeenya jettanii yaaddan? An dhugaa dubbachuudhaaf silaa seera tarsumoo akkaataa qabsoon itti deemuun kabaasuu qabu hayyuu siyaasati. Garuu amma kanaan adda amma mootummaan nama nyaatan abbaa irree kun wanti inni baasee dhufe Oromoo hadoochee Oromoon akka mataa ol hin qabanne gochuudhaaf yoo namni kudhan hiriira nagaa bahe akka namni shan qoftiin manatti galuu godhaa jira yeroo kanatti jechuudha. Fuudheetuma itti rasaasa roobsaa jira jechuudha. Hiriira nagaa yoo baasuu nama ajjeesse karaa nagaatiin kaatee falmattee yookaan karaa nagaatiin sagalee dhageessuu yoo nama kadha dhageessu taate Oromoon sabni bal'aan biyyattii saniif bu'uura ta'e kun biyyattiin sunillee Oromiyaa irratti Itoophiyaan maan tun yoo Oromiyaan keessaa baate Itoophiyaa wanti jedhamtu jiru. Biyyattii saniif sabni bal'aan bu'uura ta'e kun yoo gabbayee hiriira nagaa gochuun uummata kana ka ajjeessu hiriira nagaa gochuun ka ficcisu taate Oromoon oodee mana isaatittuu galuunu oodee
ji'a takkaaf ji'a lamaaf odoo nyaata dhugaatii isaa waa hundaa isaa qopheeffate ji'a takkaaf ji'a lamaa sadiif mana sanitti galee mootummaa san raasitiniin dachii sanirraa balleessaa jechuudha. Baatee eeggate kaduutu taate mana kan kee teettee mootu hiriira nagaa gochuu dandeenya. Gabaa lagatta mana kan keetiin baatu akka qotee bulaan hundi midhaan isaa gadi baatee hin gurguru bishaan gara Finfinnee fi gara Maalii galu hunda hin kutta gara magaalaalee gurguddaa jiran hin kutta dildila kamuu ni kutta yoo kuttee jette yoo kana gooteetuma jetteetuma wannoo itti malee angabbayiiti falmadhuuti du'i ka jedhu irratti wannoon jedhu yoo dandeette tokkummaadhaan ka'e guutuu Oromiyaatti sagalee takkaan guyyaa takkatti yeroo takkatti sa'a takkatti yoo dandeette ka'iti yeroo takka falmadhu guyyaa takkatti yoo mootu faffaca'insan ka falmachuun kataatu taate gabbaatiin dhumuu irra mana keenya teennee mootu diddaa keenya argisiisuu ni dandeenya. Oromoon guutuun Oromiyaan guutuun jechuudha. Mana keenya osoo hin baane ji'a takka ji'a lama nyaata dhugaatii kan kee manatti qopheeffattee xiqqaa amma yeroo baay'ee waamicha ka dabarsaa jirru qeerroo fi qarreef. Kunullee dogongora. Manguddoo fi haawwanii fi abboonni illee itti makamuu qaban qabsoo kanatti. Eega xiyyeeffannaa mootummaa kanaa dargaggeessa irratti ta'e mee haadha fi abbaan immoo tokko yaa falmatu ta'anii hiriira nagaa abaan mee haadha fi abbaan irratti haaromsu xiyyeeffannaa guddaa argatta jechuudha. Addunyaalleen silaaltii jechuudha. Yoo nama guddaa mootummaan kun ajjeesu yoo mootummaan kun dubartoota ajjeesu yoo mootummaan kun daa'imman ajjeesu ka dur caalaa xiyyeeffannaa argatta jechuudha. So kanaaf maal gochuu qabda gabbaatee yoo falmachuun yookiin hiriira nagaa ba'uun kan nama hundaa mootummaa gara jabeessa mootummaa hama minilik jarraa 21ffaa minilikii duraanii sanuu caalaa fa'i minilikii gurraacha jaldeessa sanuu caalaa kun jaldeessa hamaadha kuni Abiy minilikii hamaadha beek minilikii hamaa kana mootu yoo gabbaatee falmachuun kasijjeessu ka wannoo taate mana kan kee teettee midhaan kan kee biddeena kan kee waan qabdu burtukaana kan kee muuza kan kee gabaa san baastee gurguruu dhiiftee ji'a takka ji'a lama yoo mana teettee mootummaa kana raastee jiisuu dandeenya. Amma argaa jirta ikoonomiin biyya sanii akka jiruun du'ee jira kana yoo gootu kanallee qabsoo Oromootti godhe biyyattiin sun tasgabbii hin qabdu yoo gabbaatee du'uun kan nama ajjeesu taatu mana kan kee ta'u yookaan immoo aayyaa fi aabbolleen akka of akaakayyulleen ilmaan dargaggeessa qeerroo fi qarree qofti ergoo odoon taane wajjin haadha fi abballeen wajjin baati ilmaan keessan ofii isaaniitti ergamanii odoon taane mootummaan kun akka isin hin taane mootummaa nama nyaataa mootummaa sirna duraanii sanatti deebisu ta'u mirkaneessaaf ijoollee teessa wajji ka'aatii baatii falmadha yoo isin kaatanii falmattan addunyaalleen isin argiti yookaan immootu mana ofiitu odoo ta'aniitiin Oromoon guutuun didee biyya san ummanni miliyoona 50-60 biyya san waan duwwaa isii hin galchineef hin jiru jechuudha. Ijaaramti biyyattii sanii Oromiyaa irratti, Finfinnee irratti, Adaama irratti, Shaashamannee irratti, Bishooftuu irratti, Baardaar fi Maqalee fi biyyoota biraati irratti miti Itoophiyaan kee ijaarame. Itoophiyaan Oromiyaan yoo nagaa dhabdeetiin Oromoo yoo manaa gadi hin baane yoo waan nyaachisu ittiin kennine Finfinnellee yoo waan nyaachisu akka seennu hin goone biyyattiin sun daaraa taatee jechuudha. Abiyyiin hin dhumataaf jechuudha. Yoo gabbaatee yoo kaduun si'annoo taataa mana kan keetitti galiitii mana kan kee taa'ii gadi hin bayini istiraatejii warra silaa qabsoo kana warroota hayyoota siyaasatu baasuu qaba. Garuu artistoonni yeroo hedduu qabsoo Oromoo tana keessatti illee gahee olaanaa qabnaa dubbachuudhaaf osoo waan kana godhanii mootummaa kana yeroo gabaabaatti gara galchuu dandeenya yookaan falmanneetiin dhumuu taate mana keenya teennee mootummaa kana dinneetiin ofirraa ari'uu hin dandeenya. Yeroo baay'ee amma mootummaan kun humna qawweetiin uummata keenya bulchuudhaaf dirqiidhaan uummata keenya bulchuudhaaf naannoo godinatti biyya hunda irratti humna waraanaatiin uummata bulchuudhaaf tattaaffii godhuu argina. Nama didee waan kana hunda didee gabbayeetiin jedhe kaan obboleewwan keenya hin gudeedanii haawwatiin ajjeesanii daa'imman osoo nafin namoota gabbanii karaa nagaatiin namni gabbayee galuu hin danda'u du'u jiran manallee taa'aniitumaan du'aarani
Kanaaf uummanni Oromoo biyya keessa qofatti osoo hin ta'in biyya ambaattillee mana hidhaa garaagaraa keessatti akka fakkeenyaatti Suudi Arabiyaa keessatti hidhamtoota hedduutu iyyuu mana hidhaatti rakkachuu jira. Iyyatanii iyya isaanii nama dhaga'aniif hin arganne. Uummanni Oromoo biyya ambaattillee dararamu jiranii. Oromiyaa tana humna afaan qawweetiin hanga yoomii bulchuu danda'a mootummaan kun jechuun umriin isaa waan dheeratu isinitti fakkaata? Dhugaa dubbachuudhaaf uummata Oromoo bal'aa hagana ga'u kana dhiisti sabnummaan xiqqaan biyya san keessaa yoo didee jedhee humna afaan qawweetiin bulchuun hin danda'amtu. Hin danda'amtu. Nama uummata immoo mootummaan abbaa fedhee mootummaan abbaa fedhee saba nama uummata injifachuu hin danda'u. Injifataa yeroo maraa uummata haa turtu haa dabtu yeroo maraa uummanni irra oolaa beeki. Wayyaanee hagas geettu san ka humna waraanaa guddaa hagas geettu qabdu san uummanni Oromoo didee ofirraa buusee fanfassee ofirraa buusee jira. Ofirraa darbatee biyya isiitti galchee jira. Abiyyi shammaa humna hin qabne ka har'a reefuu ol ba'e kana mootu waan ofirraa raasee kuffisuu dadhabuuf hin jiru. Har'a ikoonomiin biyyattii sanii kufee waa hundi harkatti dadhabe kana dhiisi jechuudha. Saba bal'aa hagana ga'u kana humna waraanaatiin osoo danda'e osoo qalbii qabaate Abiyyi osoo qalbii qabaate osoo nama qalbii qabu taate yoo dhugumaan saba Oromoo kanarraa dhufe kun an Oromoodha kan jedhu taate Oromoo miti yoo Oromoodha kan jedhu taate saba bal'aa kana saba ummata bal'aa ummata hagana ga'u kana ofitti qabateet ofitti ammateet sabab sablammoota birallee ammateet gaafii uummanni Oromoo gaafatu gaafii abbaa biyyummaa isaa deebisee fi gaafii Finfinnee gaafii inni gaafatu deebisee fi osoo qaruutee taate jechuudha. Biyya tana waggaa 1000 bulchuu danda'a. 1000 haguma umriin isaa jiru jechuudha bulchuu danda'a. Saba bal'aa qabattee wanta ati bulchuu hin dandeenye hin jiru. Garuu saboota xixiqqoo qabatteetiin mootu biyya tana hin bulcheetiin umrii dheeraa naa jiraata yookaan mootu fafakkeessee jiraadha jechuun hin taatu. Argaa jirtaa biyyattiin sun zeeroo galtee jirti. Abiyyi gabbayeetiin hin bareedu duraan hin bareeda saba Oromootu duuban jira. Gaafa duraan ol ba'usan Oromoo guutuutu wajjin harka dhaa ture duraan ni bareedu. Har'a garuu Abiyyi zaannummaan isaa hunduu bareedu. Wanti inni godhu hundi waan daa'ee maati. Wanti inni hojjetu hundi irraan bareedu. Maaliif irraan bareedne duraan sababni bal'aa yoo harka dha'ee waan fokkatallee taate irraa bareedatu. Yoo qaroomina qabaate saba kanaa walitti araarame saba kanaa walitti deebi'ee hayyoota isaa hiikee fi ka ajjeesaa jiru ajjechaa irraa dhaabee gaafii abbaa biyyummaa Oromoo deebisee Oromoon akka Oromoodhaan bultu mirkaneessee fi waan Oromoon barbaadu hundaa guutee fi haqa ofii malee Oromoon waan biraan gaafanne biyya san keessatti si ol bula yookaan immoo saba kana ajjeesee saba kana miidhee bula jedhee gaafataa jiru Oromoon. Ittama keessan bulaa please isumaan qixxee nyaadhaa biyyuma tiyya irratti abbaa ta'aa biyyuma tiyya bulfadhaa nama kiyyaan bulaa jechaa jira. Waan biraan gaafanne Abiyyiif waan ulfaatu tokko hin jiru. Narraa Amaara kaasi, narraa Tigree kaasi, narraa kan kaasi jedhee Oromoon biyya takka gaafatee hin beeku. Oromoon baay'ee sabab sablammii wajjin rakkina tokko hin qabu. Uummata biraa wajjinillee rakkoota kan qabu. Uummata wajjin uummanni fi uummanni wal dhabbii kan qabu. Warra siyaasaa kanatu tapha siyaasaa ofii ittiin taphachuudhaaf akka waan Oromoon nama nyaataa bineensa waraabessa fakkeesseetiin dhiyeessaa jira malee jechuudha. Oromoon nama sabab sablammii kamirraa tuquu yookaan immoo sabab sablammii kamirraa narraa ka'a, narraa buqqaa, narraa biyya tiyya jedhee addatti biyya tana bulfadha, addatti biyya tana nyaadha jedhee hin beeku. Wajjin nyaanna, wajjin dhugna. Anillee isiniin qixxee ta'uu, isinumaan wajjin nyaachuudhaaf na wajjin mee isinumaan mirga keessan qixxee naa kennaa jedhee gaafataa jira. So Abiyyi yoo kanama ta'u taate saba bal'aa kana qabateetiin biyya san bulchuu danda'a jechuudha. Biyya sanii wajji jiraachuu danda'a, nagaan jiraachuu danda'a. Yookaan immoo uummata hagana ga'u kana afaan qawweetiin bulchuun gonkumaa hin danda'u. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan daawwachaa jirtan GNN irraa marii yaala yeroo irratti artist Amaiin Huseen wajjin godhaa jirru hanga ammaa hin xumuramne turtiin keessan ammas numaa wajjin haa ta'u. Inni biraa yeroo baay'ee
artistoota Oromoo fi akkasumas akkuma duratti dubbataa turretti hangaa'ota qabsoo kanaa warra ija qabsoo kanaa ta'an nu jalaa hidhaniiru. Kanaaf artistoota Oromoo YouTube isaanii cufsiisuu kaan ammoo mana hidhaa seensisuun hamilee ummata Oromoo akka cabuufammoo nama ummanni Oromoo onnee isaa irraa jaalatu fi artistii kenna beekamaa fi jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa nu jalaa ajjeesuun kun ummata Oromoo hamilee cabsee duubas deebisuu hin danda'amoo inumaayyuu wanti kun xiqqee keessa galchee ummata Oromoo gara afootti oofa jettanii yaaddanii akka nama artistii tokkootti hubannoo aartiillee waan qabdaniif jecha waan kanarra maal jettan meesin? Dhugaa dubbachuudhaaf sabni kun sabammootu dadhabbii kan killee sii lakkaa'uu danda'u beeku uummanni Oromoo kun dadhabbii kan killee uummata sii lakkaa'u. Har'a yoo raayyaa istiidiyoon cufamu baay'ee gaddee afaan Oromootu cufame jedheetiin gaddeetiin raayyaa istiidiyoo cufame saniif baay'ee namni hundi rifaatuu isaa argisiisee jechuudha. Saniin booda gaafa raayyaan istiidiyoon YouTube chaanaalii biraa fidatee banatee as dhufamu subscribe hundi gochaa ture jechuudha. San qofti miti. Oromoon wanti gochuu qabu yeroo kamuu jechuudha. Yoo amma qabsoodha kan itti jiru qabsootti jirra. YouTube chaanaalii raayyaa arra cufan burummoo Baale entertainment YouTube chaanaalii Amiin si cufuu danda'an yookaan immoo burummootu YouTube dhan vision cufuu danda'anii kabirallee cufuu danda'an. So Oromoon filannoo qabaachuu qaba yeroo mara. Filannoo qabaachuu qaba. Artistoonni keenya hedduun YouTube chaanaalii mataa isaanii qaban. YouTube chaanaalii mataa isaanii qaban. YouTube chaanaalii mataa keenya nu qabnu kana dhufanii amma fakkeenya ani Baale entertainment YouTube chaanaalii mataa kiyyaa qabaa. YouTube chaanaalii mataa kiyyaa yommuu jedhu an qofti itti fayyadamaan jiru anillee an qofti itti fayyadamaa fi itti qabaasan dubbachuudhaaf YouTube kanarra wannoo dhuunfaa argadha kan jedhuu fi itti hojjetaa jiru. Aartii Oromoo kanarraan gargaara yookaan artistoota Oromoo hedduun qaama fakkeenya biyya keessatti alaabaa adda bilisummaa ofirraa qaba, alaabaa abbaa gadaa ofirraa qaba, YouTube chaanaalirratti siinfeen hojjetee warroonni Habashaa hedduun yoo filachuudhaaf Oromoon immoo akka sirbu yeroo kanatti qabsoodha. Sirba biraa sirbuu ima danda'a garuu akka sirba biraan sirbine namni waanuma madaa isa keessa jiru hooqata jechuudha. Madaa isa keessa jiru fayyifatu wannoo jedha. Oromoon yeroo kanatti kan sirbaa jiru nun ammoo sirba jaalalaa Oromoon sirba jedhan naan dhufu. Maaliif naan dhufne waan sabni kiyya irra jirutu sirba jaalalaa miti yeroo kanatti sirba qabsooti qabsoodha. Sirba qabsoo yoo sirba itti mootu YouTube chaanaalii amartoota irratti yookiin immoo Habashoota saboota biraa irratti yoo fedhette alaabaa abbaa gadaa qaba alaabaa abaa ofirraa qaba siinfeen oneetiin manatti ari'aa galchaa jira. Amma gaafa YouTube chaanaalii raayyaa cufate kabiraa jalaan guddifataa deemuu qabna jechuudha. So kanaaf artistoonni YouTube mataa isaanii qabanii namoonni birallee ka artistii taanillee ka kaameraamaanii fi istiidiyoo adda addaa qaban ka YouTube qabanii jira. YouTube Oromoo ta'e kamuu nuti lakkaa'u YouTube Oromoo ta'e kamiyyuu subscribe godhaa fi share godhaa fi like godhaa fi waliin gaati naftanyaa garaa guba sirna Oromummaa keenya irratti xiyyeeffatan kana garaa gubuu kan dandeenyu YouTube chaanaalii yoo fakkeenya har'a raayyaa cufate kabiraa itti ol kaafnetti kabiraa yoo jalaa qabanne sana irratti hojiidhaan qabsoo kennaa feena yoo san cufan kabiraa ol kaafnu yoo sigalee yeroo maraa xiyyeeffannoo keenya miidiyaa irratti goonee miidiyaadha qabsoo Oromoo tana kamiidhaa jiru yeroo hedduu miidiyaatu qabsoo Oromoo tana ajjeesaa jira. Miidiyaan warra faallaa kennaa Oromummaa keenya irratti hojjetaa jira. Oromoo tana balleessuuf hojjetaa jira. Oromummaa keenya balleessuuf hojjetaa jira. Oromummaa keenya xiqqeessuuf, Oromummaa keenya hadheessuuf hojjetaa jira. Nuti immoo mi'aa ta'uu keenya, jaalala ta'uu keenya. Oromoon kan amantuu inni ammataa ta'uu, jaalala ta'uu, sablammii kamirraayyuu rakkoo akka hin qabne argisiisuu kan dandeenyu immoo miidiyaadhaan qabnu hundaa YouTubeidhaan ta'e miidiyaadhaan fakkeenya ONN kun jira, OMN jira, ammallee GNN jira, miidiyaadhaan hedduu jira. Keelloo miidiyaadhaan kanneen kana hundaa hordofannee warri miidiyaalee waliin dubbachuu qaban. Amma warri Habashoota miidiyaa isaanii irratti yeroo dabarsan waan wal fakkaataa waan yeroo sigalee miidiyaan kun yoo waan kana irratti hojjetu kunillee waan kana
walii akwaan hojii kananii fakkaatu jara walitti dubbatanii akwaan hojii walii kananii miidiyaadhaan kennallee qindoominaan osoo hojjetanii YouTube channel dhan qabnu hundaan mootu guddifannee subscribe isaa ol kaafnee habashoota kana nafxanyaa kana garaa gubuu dandeenya. Kanaaf miidiyaadhaan kana Oromoon warri mootummaan kun nurraa cufennee teennee yaaddoo qubtee don taane miidiyaadhaan qabnu. YouTube channel dhan birallee qabnu raayyaa studio amma fakkeenya applicationii mallatteessisaa jira. Akka deebi'eetiin banamuuf jechuudha. Waan akkasiisan hordofaati mallatteessaa guutaaf yoo guuttanii tan tarii warri YouTube channelii warri YouTubeidha deebisee banuufii danda'a. Yoo waan kana garuu qindoomina waan kana irratti wal dhageenyee waliin hojjenne addaan faffaca'uu dandeenya jechuudha. Tokkummaan keenya kanaaf humna jennee jechuudha. So kanaaf akka nun injifanne miidiyaadhaan qabnu hundaa jajjabeeffachaa YouTubeidhaan Oromoo weellistoota kennaa ka amallee warra kaameeraa fi warroota istiidiyoo adda addaa qaban kanneen kana ol gurguddifnee ol kaasuu qabna. Miidiyaa haga fedhe yoo nurratti hojjetee jedhe saba bal'aa haga naguu qaba kana miidhuu hin danda'u mootummaan kun boru irruma aanna ka kana hundaa irra aanuu dandeenyu garuu yoo wal dhageenye subscribe share walii goonetiin wal jijjiirrisanii humna walii taane qoftiidha jechuudha. Kanaaf mootummaan nafxanyaa kana kan injifachuu dandeenyu wal dhageenye subscribe share uummata keenya yookaan YouTubeidhaan keenya weellistoota keenya hamilee artistoota keenyatti illee horuu dandeenya. Artistiin keessanillee akka hamilee hin cabne godha Oromoo. Isin abdatee sirba weellisaan kun dhugaa dubbachuudhaaf isin abdatee amma Jawaar waan biraa abdatee biyya kana Ameerika irraan gale. Saba kanaa fi rabbii kana abdadhee galee. So saba kanaa fi rabbii abdatee galee rabbii hojii isaa karaa lafa jalaatiin itti jira. Mootummaa kana salphisaa jira waa'ee duratti. Isinoo agarsiisa aantummaa keessa. Aantummaa artistii kana qabdanillee waan kana argisiisuu dandeettan. Jaalala nuuf qabdanillee jaalala artistoota keessanii qabdanillee argisiisuu dandeettanii kanaan. So miidiyaadhaan keessan jajjabeeffadhaa, guddifadhaa, hordofadhaa, jaaladhaa, dhagaa waan achirraan darbu miidiyaadhaan adda addaatirraan darbu hojiirra oolcha. Kanumaan jedha. Mee amma sirba kee keessa artistii Oromoo jaallatuu fi beekamtii guddaa uummata Oromoo biraa qabduu fi hojii kan keetiin namoota hedduutu si beeka. Sirboota kan kee keessaa sirba tokko akka nu affeertu barbaanna. Ka jaalattu. Dhugaa dubbachuudhaaf ani sirboota aadaallee hedduu qabaa. Shaggooyyeenan qabaa, shawaanan qabaa, Baaleen qaba. Hedduma qaba dubbachuudhaaf gara aadaatti yoo dubbanne gara ammayyaatiin akkasuma jechuudha. Garuu anama yeroo kanatti kana gammachiisu sirba qabsoo uummata kiyyaaf yeroo barbaadan. Waaqa qabna ni moona goota qabna hayyuu qabna ni moona waaqa qabna rabbi qabna ni moona kerroo qabna qarree qabna ni moona Kapson ya finito jabeessa tokkummaa Marii hin feesisu ajandaan eenyummaa biiftuun bilisummaa yommuu bahan ooltu qawween alagaadha galmanuun hanqeeftu biiftuun bilisummaa yommuu bahan ooltu qawween bilisiginna galmanuun hanqeeftu. Abbaan biyya Oromoodha qabni dhaabni haqaa abaawoodha. Abbaan biyya Oromoodha kaayyoon keenyaas bilisummaadha. Abbaan biyya Oromoodha galmi keenyaas walabummaadha. Abbaan biyya Oromoodha dhaabni haqaa abaawoodha. Abbaan biyya Oromoodha galmi keenyaas walabummaadha. Tokkummaa ya ilmaan Oromoo tokkummaa ya ilmaan Oromoo tokkummaa.
Waga kamna ni mona Gota kamna Hayu kamna ni mona Haga kamna Rabbi kamna ni mona Kerro kamna Karre kamna ni mona Kapsona finitu jabeza tokuma Marii fesisu ajandana nyuma Biftu bilisuma Mubahanotu Kawena lagada Galmanunan keftu Biftu bilisuma Mubahanotu Kawena lagada Galmanunan keftu Tera tu subriko wagaku magutu Ruga davio due lupuna maratu Kaka gobanati kalami gurgure Taka gonni kenya grada fimbule Kaka gobanati kalami gurgure Taka gonoromo grada fimbule Oromia biya gota madda burka Oromota oromoman bigateya murekenu Oromia oromoko sabakeya sifa batulu poteya amamiya Oromoda kayo kenyas bisumada Tokuma Ya ilman Oromo Tokuma Ya ilman Oromo Tokuma Waga kamna ni mona Gota kamna Hayu kamna ni mona Haga kamna Rabbi kamna ni mona Kerro kamna Karre kamna ni mona Kentunanga yomi Kanuti dabatu Iga oromoti narka kandigatu Sida barabaran kanu wajin waru Bili summa mane falli biranjiru Sida barabaran kanu wajin waru Wala bumma male falli biranjero Ipo hika kamne oso kamnu dega Kenya viya deme karrana maega Lumunu mabati warrahi nafnu Waltane gabruma undena bukefnu Mabati arrahinafnu Waltane gabruma gamtana bukefnu Oromia biya gota madda burka Oromota oromoman bigatiya murekenu Oromia oromoko sabakiya sifa batulu buti Amamiya oromoda galmi kenya suna gumbada Tokuma Ya ilman Oromo Tokuma
wajjin akka deemuu fi dhaabni keessan dhaabni dhugaadhaa akka itti isin jalaa dararamaa jiru ka hayyoonni keessanillee hooggantoonni keessanillee isin jalaa ittiin hidhamaa jirtu qaabaa ofii kaafaa'udha. Dhaabbilee kana cinaa akka dhaabbatan abdii qabaa galatu. Sirba kanarratti waan tokko yaadadhee gaafa sirba kana gallakkistu maatii kee illee biyya keessatti ati biyya ambaa keessallee haa jiraattu malee akka hordofaati waan tokko akka irra ga'e dhaga'ee ture wanti sun dhugaadha moo akkam? Wellisaa dhuguma dubbachuudhaaf nuti gaafa biyya alallee teenneetiin sirboota qabsoodhaa sirbinu ofii keenyaa biyya amballee jiraannu lubbuu maatii keenyaa qabsiifneetiin qabsoo Oromoo tanarratti hojjenna. Yookaan immoo sirboota qabsoodhaa sirbinaa jechuudha. Yoo ami biyya alaa jiraate amiin hin miidhuu ka danda'aniin maatii isaa dararanii yookaan rakkoo adda addaa irraan ga'aniiti. Maatii kiyya keessaa obboleessa Amiin Huseen yookaan immoo fira Amiin Huseen jedhaniiti haga ajjeesuudhaaf ari'anii lubbuu firootan kiyyaa san akkuma godhanii namni irraa birmateetiin dallaa kaan irraa kaanitti dabarsaniitiin lubbuu firootan kiyyaa san jalaa baasutti ga'e malee sababa kiyyaan rakkoodhaan adda addaa maatii kiyyallee gidiraan adda addaa irruma ga'aa jira. Garuu lubbuu maatii keenyaa qabsiisneetuma hojjenna. Wanti Oromoof hin taane nuuf hin taatu dhugaa dubbachuudhaaf. Wanti Oromoodhaaf hin taane naaf hin taatu yookiin immoo qabsoomatu kana qaba. Gidiraa hedduu qaba. Dararaa hedduu qaba. Rabbiin immoo ayyaanni Oromoodhaa Oromoo guutuu bira dhaabbatee ayyaanni Oromoodhaa salphina kana keessaa nu haa baasu. Malee waan biraan qabu beeta. Oromoon yoo tokkoomee jedhee waliin salphannee Oromummaa keennan xiqqaannee biyya teennaaf xiqqaanne qabeenya keennaaf xiqqaanne waan biraan nurraan barbaada. Dhuunfaa keenyatti waan biraan nurraan barbaadan Oromiyaa ammasaan barbaadan qabeenyuma keenya saniif nu fixaa nu ajjeesaa nu saamaa jira waan biraatti fi biyyattii saniif irraa waan biraan nurraan barbaadan biyyattii santu jannata namuu azaaba keessaa garuma jannataa fiigame jannatuma san hawwaniituma jannatuma sanitti fiiganii jechuudha. So jannata san immootu keessa jiraachuu dandeenyu fi jannata san immootu jannatummaa isii immootu beenitiin kunuunfatneetiin qabeenyummaa isii jannatummaa isii harkatti tursiifatuu ka danda'u numa Oromoodha jechuudha. Alagaanuu fageenya irraa nutti hawwaa nutti dharra'aa biyya of baay'isaa biyya dhakaa malee wanni biraa hin jirra ol dhufaniiti Oromiyaa irratti durooban. Nullee biyya keenya keessatti qabsoon baay'ee qabsoon namni hundi ka'iiti qawwee dhayii qoftii miti. Namni hundi immoo ka'iiti falmadhu qoftii miti. Qabsoon karaa diinagdeetti illee guddachuu qaba. Amma mootummaan kun artistii qoftii irratti miti kan xiyyeeffate yookaan immoo artistoota fi hooggantoota jaarmiyaalee qoftii miti. Abbootii qabeenyaa laaluu dandeetta. Dinquu Dayyaasaa. Dinquun maal godhe? Hiyyeessuma gargaare. Oromuma gargaare. Oromummaaf jiraate. Oromummaa jaalata dinquun. Fakkeenya amiyyoo dhukkubsate amiyyoo miidhame miidhaa amiin hin jaalatu dinquun. Nama hundaa caalaa namni saba Oromootiif madaa'ee namni saba Oromootiif Oromoodhaaf jiraate ani dhugaa dubbachuudhaaf abbaa feetee ofidde dinquun namni qaban jiru. Hin beeka ani dinquudhaaf ani hiriyaadha. Nan beeka. Dinquun dhugaa siin jira. Yoo wajjillee dhiyaannee wajjillee waa teennee naa nyaadha naa dhugaa malee ofii isaati guyyata dhugaa siin jedha. Isumaan foonuma gaariillee muratee nyaatu. Saba kanaaf jiraate namni kun. Nama saba wanta kan goone dinquun Oromummaa isaatiif arjummaa isaatiif saba kanaaf waan jiraatuuf Oromoo ija balleessuuf abbootii qabeenyaa biroollee ni jiran. Amma biyya keessatti dararanii qabeenya isaanii rasaamaa jiran tapha qabeenyatiin ala yookiin immoo tapha onnoo kanaan ala baasan. Oromoo ka ajjeesuu dandeettuun artistii isaa yoo ajjeefti yoo hiiti yoo biyyarraa baafu. Lama hooggantoota isaa yoo hiiti yoo ajjeefti yoo mana hidhaa dararte wannoo jetta. Sadaffaa abbootii qabeenyaati. Qaroo akka dinquu kanatti. Ada dinquun eessa jira? Oromoo gaafii isinitti haa ta'u. Dinquun har'a hidhamee akka mana Jawaarsan manni hidhaa keessa hin jiru malee har'a dinquun eessa jira? Gaafii kanaaf mee deebii naa fida. Yeroo maraa falma namoota akkasii
qaroo keessan eessa jira dinquun? Where is dinquun? Dinquun eessa? So Oromummaa isaa kaballeessuu danda'an nama akkasii jajjaboo akkasii galaa hidhanii ajjeesanii biyyarraa buqqisanii saamanii hin beeka waan dinquun godhaabee Amaara illee hin jedhu Oromoo illee hin jedhu kun Tigreedhaan jedhu kun kaanii hin jedhu rakkataa hunda fuudhee gargaara rakkataa hunda barsiisa bakki mootu qabsoon Oromoo itti jajjabaa mootu bakka barnootaa san waan afaan Oromootiif waggaa 27 afaan Oromootiif qubee afaan Oromoo qaraanee guddanneef har'a tokkummaan keenya akkatti humna ta'eetiin ferroo ta'eetiin biyyattii sarraasaa jira. Nama baratutu gaafii abbaa biyyummaa gaafii mirgaa gaafataa jira. Kan ammoo kaballeessuu danda'an jajjabaa akka dinquu kana yoo biyyarraa baasanii akka sabni kun hin baranne akka hiyyeessi hin gargaaramne yoo godhan qofiidha. Bakka Oromoon itti jaamuu danda'u beekanii bakka san jaamsuudhaaf akkatti ija keessaa baasaa jiranii jechuudha. Yaa Oromoo kiyya kana beektanii jajjabaa keessan kan isin jalaa hidhaa kan isin jalaa biyyarraa ari'an jabeeffadhaa gaafadhaa eessa jira. Soodareen ka dinquu ta'uu qabdi malee soodareen ka Oromoo ta'uu qabdi malee Haayilee Gabrasillaasee ta'uu qabdu. Oromoon kana yoo Haayileedhaaf godhan gubuu qaba. Soodareen gubattee achi baduu qabdi. Soodareen Oromoof hin taane maal gooti? Finfinneen Oromoof hin taane maal gooti? Tuulamni irraa salphatee ari'amee biyyi isaatii irraa buqqee Arsiitti galee Arsiin biyyi isaati haa ta'u garuu maaliif biyya abbaa isaa biyya handhuurri isaatti buute irraa maaliif ari'ama? Maaf irraa ka'a? So arrallee argaa jirta. Wanta akka laa'umaa fa'aatu hojjetan. Oromoo irraa buqqisanii kaan buqqisanii Habashoota jaalatamuu jecha Amaara garuu iddoon arra jaratti salphataa jiran. Amaarri fuudhetiin jarumatti gigir godhee mana hidhaatitti isaan guuruudhaaf sirni naafanyaa irratti hojjetaa jira jechuudha. Baay'ee gantuun kabajan qabu beek. Gantuudhaaf yeroo maraa kabajni hin malle gantuun kabajan qabus. Kanaaf akkasitti beekamee Oromoon jajjabaa isaa, qaroo isaa, artistoota fi hayyoota isaa, abbootii gadaa, abbootii amantii, abbootii qabeenyaa akka dinquu dayyaas kana eessa jira, qabeenya isaa irratti haa deebi'u, qabeenya isaa irratti abbaa ta'u jedhanii waan akkasiisan gaafidhaan adda addaa ama yoo hiriira nagaallee baanu waan kanneen kanallee keessa makannee bahuu qabna. Oromoo qaroo isaa jaamsuudhaaf waan mootummaan kun hojjetaa jiru jechuudha. So waan akkasii kana odoo dagatuu baatanii hiriira nagaa keessatti illee dinquu dayyaas illee qabeenya isaa irratti akka deebi'ee biyya saniif tajaajila biyyattii saniif misooma biyyattii saniif Oromiyaadhaaf waan guddaa hojjetaa jire. Dorgommii qabeenya abbootii qabeenyaa san keessatti deebi'ee hojjechuu qabaadha gama kiyya. Baay'ee bareeda jechuun biyya keessatti artistoonni sodaatanii akka gara mana isaanii deebi'an ijoollee kilippii garaagaraa hojjechuudhaaf baatee bakka isaan kilippii hojjetanii walitti qabamanii kilippii hojjechuu jiranitti illee nama biyya keessatti hidhame Boonaa Umar Gurbaa jedhamu tokko inni beektana fakkaatee qabaniitiin hidhaniini dabalataan ammoo istiidiyoo Oromoo hunda irra deemanii cufuu jira nama biyya keessatti. Karaa kanaan mee akka artistii tokkootti gama aartiitiin uummata keenya cabsuuf haalli godhamu kun uummata Oromoo hagama miidhumee yaada keessan nu ibsa. Dhuguma dubbachuudhaaf sirba daqiiqaa 5 yookiin 6 sirbina nuti yoo guddatee daqiiqaa 5 yookiin 6 sirbina. Daqiiqaa 5 fi yeedaloo fi walaloo daqiiqaa 5 fi 6 san keessatti garuu dhaamsa kitaabni tokko dabarsuu danda'u walaloo fi yeedaloo san keessatti dabarsuu dandeenya. Aartii Oromoo jechuudha. Laali fakkeenyaaf weellistoota keenya duraan sarara jalqabee haga ammaatti waan jiru jechuudha. Yoo sirboota weellistoota Oromoo sirba weellisaa kamuutu yoo dhageeffatte dhugaa dubbachuudhaaf anammoo sirba weellisaa Oromoo tokko dhageeffadhu waa hedduu natti mul'ata jechuudha. Akka waan kitaaba dubbisee natti dhagamaa jechuudha. Kana beekitti alagalleen waan biraatiin xiyyeeffannaan isaa kanaaf aartii irratti akka ta'e istiidiyoodhaan jajjaboo cufaa jiran amma dubbachuudhaaf istiidiyoodhaan jajjaboo ka viidiyoodhaan adda addaa hojjetan namoota viidiyoodhaan adda addaa hojjetan illee hidhaa jira istiidiyoodhaan adda addaa illee hedduu
akkan hojjannee sodaachisa karaa lafa jiraatiin karaa dannatiitiin sodaachisni adda addaa irratti godhamaa jira. Cinaan mootuu kondominiyeemii nuu bitan. Cinaa isaa kondominiyeemii dhaabbitan namoota hedduu. Waan yeroo qabeenyaaf weellisaan Oromoo qabeenya dhiqqishuu tanaaf miti salphaa bahe dhugaa dubbachuudhaaf. Qabsoo goonchaa fi waanillee saba kanaaf jecha miidhamnee beelofnee hin beekta kadir kiyya dhuguma dubbachuudhaaf saba kanaaf jecha waan meeqa simmintorra bullee osoo nutti hin toliin saba kanaaf walaloo fi daloo meeqa hojjetaa baane. Atillee weellisummaa keessa namoota turedha ni beekta weellisama Oromoon qabdu keessi saba kanaaf jecha gidiraa meeqa arganii hojjetan. Arrallee artistoonni kun saba kanaaf jecha gidiraa meeqa arganii hojjetan jechuudha. Alaaf keessan qindoomina nu barbaachisa jechuudha. Xiyyeeffannaan alagaadhaa jabaa Oromooti irratti ta'ee jira. Jabaa Oromoo balleessuu irratti ta'ee jira. Keessattuu istiidoodhaan aartii Oromoodhaa. Yoo argite sirbi Oromoodhaa ka'eetiin falmadhu. Ka'eetii tokkummaa kan keetiin wannoo jedhe. Oromoon sirba yoo dhagee jedhe waan dhageessan hojiitti garagalchee hojjeta. Maal godhuu qabanii dirqama maal godhan artistoota istiidiyoo isaanii jalaa cufuu, abdii kutachiisuu, kaan maallaqaan bituu waan kanatti jiran jechuudha. Kanaaf akka artistoonni kennallee waan xixiqqoo illee hin sobamne ammallee istiidiyoodhaan adda adda illee yoo jalaa kaan cufan kaan banatanii akka hojjetuu danda'an humni ijaaramee qabeenyaa fi waan adda addaatiin hawaasni keessattuu hawaasaaleen biyya alaa jiran kun artistoota biyya keessa jiran kanaaf yeroo tumsa godhaniitiin maddii dhaabbatanii cinaa dhaabbataniitiin gagargaaranii istiidiyoodhaan jalaa cufameellee babbalsiisanii bananii fi kaameeraadhaan isaanillee ka jalaa sassaamamanii ni jiranii sanniin sanillee yoo danda'an kaameeraallee bibbitanii fi namoota akkasii haala akkasii saniin artistoota keenya bira dhaabbaneetiin osoo jajjabeessinee humna itti horree hamilee taanee fi gaariidhaan jedha. Hayyee galatooma yeroo keessan aarsaa gootanii marii gabaabaa haala yeroo irratti fi haala artistoonni keessa biyya keessaa fi uummanni Oromoo keessa jiru nu wajjin godhuu keessaniif maqaa gadaa niitorkiitiin isin galateeffanna. Wanti nu hafe yookaan na hafe jettee yaaddu yoo jiraate ergaa keessan dabarfachuu dandeessu. Waa hedduu irraa dubbannee jirra. Dhuguma dubbachuudhaaf wanti hafellee jira jedhee yaadu garuu Oromootti wanta dhaamuu barbaadu wanta jechuu barbaadu yeroo duraanii caalallee yeroo ammaa kanatti qindoomina guddaa nu barbaachisa sochii guddaa nu barbaachisa qindoomnee alaaf keessallee hiriira nagaallee miidiyaalee qabnu kanallee jajjabeessinee cinaa dhaabbannee tokkummaa keenya kan duraanii caalaa humneessinee yeroo kamuu caalaa yeroon amma deemuu nu barbaachisu itti qaroomne itti deemuu nu barbaachisu gandaaf amantii waan adda addaa ta'u qulqulluu dhiifne wal wajjin deemuu nu barbaachisu yeroo kana yeroon alagallee nutti xiyyeeffatee jirullee yeroon akka malee akkamatti alagaan afaan kenna beeku kanu fakkaatee angoorratti maqaa kennan ara kiiloo gale kanullee Oromoo seenee ittiin sobamu ka gola kenna hunda beeku jechuudha. Arra hayyoota kenna beekaa kenna artistoota kenna waa hunda kenna qaroo kenna nu jaamsaa jira jala kan ajjeesaa kan hidhaa kan gonnoodhaa jira kana hunda keessa salphina kana keessa kaboo jirteenya tokkummaadhaanii jabaadhaa abdiin kutinnaa ni injifannaa arra dukkana fakkaatti Oromoo nu ifa sabni yeroo mara ummanni kun ni injifata mootummaan yeroo mara injifatamaadha inni galee achuma keessa bar waraanuma amma arra nama ajjeesi jedhee nutti ergu kana keessa bar Oromoo jira bar Oromoon achi keessa jirtanillee please Oromoon raayyaa ittisaa waraanaa keessa jirtan poolisii keessa jirtan saba keessan irratti qawwee garagalchuu dhiisaa qawwee saba keessanitti dhukaasuu dhiisaa alagaa nusaamaa nujjeesaa Oromummaa keetiin obboleessa kan kee hiriyaa kan kee fira kan kee ajjeesiin jedhu sanitti garagalchiitii saba kan kee cinaa dhaabbadhu saba kan keeti wajji falmadhu yoo saba keeti wajji falmatte burullee kabajaan jiraatu ulfina qaba akka Mustafaa Huseen fa'aa jechuudha du'anillee arra seenan isaanii qarbii ol jira jechuudha kanaaf yoo du'uun keenya eegan ollee du'a kabaja qabdu haa duunu saba keenya fa'aa falmannuun jedhaa
guddaa galatoomaa YouTube chaanaalii artistoota keessanii hunda isaa anillee Baaleewwan Entertainmentii qaba. Baaleewwan Entertainmentii subscribe godhaa. YouTube chaanaalii artistoota kennaa biroollee ni jiranii. Hundi isaaniitu hordofaatii akka takkaan subscribe godhaa. Namoonni kanaan dura subscribe nu gootan hedduu ulfaadhaa isiniin jedhaa. Galatoomii ulfaadhuu kabaja guddaa qabdanii sagantaa keessan bareedaa kan irratti naaf feertanii gaafi deebinaa gochuu keessaniif warri Gadaa News Network finaaf kabaja addaa isiniif qabaa ulfaadhaa. Isinillee ulfaadhaa waan waamicha kennaa kabajanii asirran nuuf argamtaniif hordoftootaa fi daawwattoota Gadaa News Network marii gabaabaa haala yeroo irratti artist Amaiin Huseen wajjin goone kanumaan kan goolamnu ta'a hanga marii biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.